Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo hordoftootaa fi daawwattoota chaanala Ayyuu Tube araarri fi nageenyi waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif abaayatu jechaa guyyaa irraa kanallee akkuma kana dura barnoota waa'ee fayyaa irratti xiyyeeffatu qabadhee isiniif dhufeen jira. Egaan fayyaan faaya yookaan miidhagina jedhamaa mire. Kanaaf fayyaa keenya eeggachuun dhimma hunda keenyaati. Sana dura garuu warreen yeroo jalqabaatiif gara chaanala koo dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha subscribe tuquudhaan mallattoo bilbilaa bokkee jirtu erga tuqxanii ol gochuu hin dagatinaa. Sababiin isaas viidiyoo ani gadhiisu dafee akka isin bira ga'u godhaa. Egaa amma gara barnoota keenyaatti ni ceenaa osoo addaan hin kutin amma xumuraatti viidiyoo kana daawwadhaan affeerraa kooti. Onnee fi dhukkuba onnee. Onneen keenya qaama jiraachuudhaaf dirqama barbaachisan keessaa tokko taatee dhiigni qaamaaf akka raabsamu gochuun oksijiinii fi soorata tishuuf dhiyeessuun kaarboon daayoksaaydii fi xuraawwan biroo immoo akka gadi dhiisanii bahan taasisa. Onneen kan argamtu laphee gara gadii xiqqoo gara bitaatti siqxeeti. Biyyoota guddatan keessatti wantoota sababa du'aa namootaa ta'an keessaa dhibeen onnee fi onnee wajjin wal qabatan sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Biyya keenyattis rakkoon kun hammaachaa jira. Dhibeewwanii fi rakkooleen onnee wajjin wal qabatan baay'eedha. Mee akka waliigalaatti haa ilaallu. Sababoota dhukkuba onneef nama saaxilan. Sababoonni dhukkuba onneef nama saaxilan hedduudha. Isaan keessaa kanneen armaan gadii haa ilaallu. Seenaa maatii yookaan family history. Kana jechuun maatii keessaa yookaan fira dhiiga dhiyoo ta'e keessaa nama dhibee kana qabu yoo jiraate dhibeen kun nama qabuus ni danda'a. Umurii. Akkuma umuriin namaa dabaluu carraan isaa dabalaa deema. Dhukkubbii qoonqoo irra deddeebi'ee nama dhukkubu yookaan recurrent theoret infection fi kan hin yaalamne. Ilkaan keenya sirriitti qulqulleeffachuu dhiisuu. Sochii qaamaa gochuu dhiisuu yookaan sedentary lifestyle. Tamboo aarsuu yookaan nama tamboo aarsu yeroo aarsan walitti dhiyeenya qabaachuu yookaan passive smokers. Alkoolii baay'isanii dhuguu, dhiphina garmalee fi hirriba gahaa rafuu dhiisuu. Nyaata coomaa fi kolesteroolii hedduu of keessaa qabu yeroo dheeraaf nyaachuu. Nyaata ashaboon yookaan soogiddi itti baay'ate nyaachuu. Dhibeewwan kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba kalee, hir'ina dhiigaa fi kanneen biroo qabaachuu. Mallattoolee dhukkuba onnee. Dhibeen onnee sadarkaa salphaadhaa hanga hamaa ta'uu danda'a. Mallattooleen dhukkuba kanaa kanneen armaan gadiiti. Hafuurri walanqachuu yookaan shortness of breath fi dadhabinni namatti dhaga'amu. Dabalataan hojii salphaa hojjechuu dadhabuu. Yeroo ciisan hafuurri wal nama hanqachuu fi yoo ka'anii ta'an hanga tokko nama dhiisuu. Sababa kanaaf yoo rafan boraatii malee ciisuu dadhabuu. Akkasumas halkan osoo rafaa jiranii hafuurri wal nama hanqachuun hirribaa nama kaasuu fi qilleensa argachuuf foddaa banuu yookaan gara alaa ba'uu. Dhiita'uu qaamaa yookaan body swelling. Dhiita'aan kun yeroo baay'ee miila lamaan irraa eegaluun yeroo booda qaama keenya biraa waliin ga'uu danda'a. Dhaannaan onnee dabaluu fi dhaannaan onnee ofii sirriitti namatti dhaga'amu yookaan palpitation. Nama qofaasisuu akkasumas fedhii nyaataa hir'achuu fi ol guursisuu yookaan ol deebisuu. Dhukkubbii laphee yookaan qoma gara bitaa irraa eegalee morma gara bitaa, irree harka bitaa gara keessaatiin fi dugda duubas nama dhukkubuu. Mallattooleen kunneen kan yeroo onneen miidhamte qofa nama irratti mul'atu waan hin taaneef mana yaalaa deemanii ogeessa fayyaan ilaalamuun barbaachisaadha. Fayyummaa onnee keenyaa akkamitti eeggachuu dandeenya? Fayyummaa onnee keenyaa eeggachuuf sababoota nu saaxilan sirriitti beekuun irraa of eeguudha. Innis sababoota dhibee onneef nama saaxilan keessaa kan akka seenaa maatii, saalaa fi umurii jijjiiruu yookaan fooyyessuun kan hin danda'amne ta'us kan jijjiiruu dandeenyu baay'eedha. Isaanis qoonqoo yoo nama dhukkube yeroon yaalamuu, keessattuu ijoollee umurii waggaa 5 hanga 15 keessa jiran yeroon yaala argachuu qabu. Hubachiisa
yaala dhukkubbii qoonqoof qoonqoo muruun rakkoo biroo baay'ee hamaa ta'eef nu saaxiluu danda'a. Murtee qoonqoo muruuf ka'uun wanta hunda caalaa baay'ee hamaadha. Kanaaf mana yaalaa deemuun qoricha kennamu seeraan fudhachuu yoo kan irra deddeebi'ee kan dhukkubutee immoo qorichi jijjiiramee kennamu waan jiruuf mana yaalaa deemuu qabdu. Inni kan biroon dhukkubni kun akka nu hin qabne gochuuf yookaan fayyummaa onnee keenya eeggachuuf tamboo aarsuu dhiisuu fi nama tamboo xuuxu irraa fagaachuudha. Dabalataan sochii qaamaa guyyaatti daqiiqaa 30 hanga 60 torbanitti guyyaa 5 gochuu. Nyaata fayyaa ilma namaaf barbaachisoo fi murteessoo ta'an kanneen akka fuduraa fi muduraa nyaachuu fi nyaata yoo baay'atan fayyaa namaa irratti dhiibbaa geessisan fakkeenyaaf nyaata kolesterooliin itti baay'ate xiqqeessuu, ulfaatina madaalawaa ta'e qabaachuu fi ulfaatina garmalee ta'e hir'isuu. Ulfaatinni namaa yoo baay'ee ol ka'aa ta'e ulfaatina kan hir'isuuf ispoortii hojjechuu. Hirriba gahaa rafuu yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii 6 hanga 8 rafuu qabna. Sanaa olis dhibee biroof nama saaxiluu danda'a. Dhiphina hamaa ta'e hir'isuu fi dhiphina hamaa irraa fagaachuu. Hanga ashaboo yookaan soogidda nyaataa guyyaa guyyaan to'achuu yookaan hir'isuu. Alkoolii garmalee dhuguu irraa of qusachuu. Namoonni dhibee biroo qaban kan akka dhibee dhiigaa, dhibee sukkaaraa, hir'ina dhiigaa fi kan kana fakkaatan hordoffii fi yaala akka ogeessi fayyaa ajajeen fudhachuu fi yeroon ilaalamuu qabu. Yaala dhukkubbii onnee yaalii dhukkuba onneef mana yaalaa deemuun ogeessi fayyaa sadarkaa fi gosa dhukkubichaa irratti hundaa'uun qorichoota garaagaraa kennuu irraa kaasee hanga yaala baqaqsanii yaaluutti ga'uu danda'a. Kanaafuu mallattooleen gubbaa irratti isiniif eerre yoo isin mudate hatattamaan gara mana yaalaa deemuun ilaalamuu fi yaalii barbaachisu argachuutu isinirra jiraata. Egaa kabajamoo hordoftoota koo fayyaa fi nagaa hin dhabinaa. Dhibeen kamillee na duraa isin hin argatin fayyaa guutuudhaan jiraadha isiniin jedha. Qophiin koo kan guyyaa irraa kana fakkaata. Gaaffii yoo qabaattan koomentii irra naaf ka'a. Madda odeeffannoo koo Dr. Caalaa Irraadha. Dabalataan deeggarsa tokko isinan gaafadha. Namni viidiyoo kana daawwatu kamillee hadaraa waaqaa sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladha. Sababiin isaas lammiileen keenya warreen waa'ee dhukkuba kanaa kan hin beekne viidiyoo kana daawwatanii akka irraa baratanii fi anaafis deeggaraa koo ta'uun sheer naaf godha isiniinan jedha. Dhuma irratti immoo laayik koomentii gochuu hin dagatinaan dhaamsa kooti. Warreen haaraa dhuftanillee sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa. Egaa xumureen jira qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa naaf ta'a. Bye bye.